Gaaffii namoonni yeroo baay'ee na gaafatan yuutuubiin akkamittiin kaffalaa? Yuutuubiin sabiskiraaberii 1,000tti meeqa kaffalaa? Viiyoon manaatti meeqa kaffalaa kan jedhu yeroo ta'u jechuudha. Gaaffiin kun namoota baay'eedhaaf hin galtu jechuudha. Ifattis immoo namoonni yuutuuberoota ta'an illee yeroo isaan itti deebisan hin arginu yookiin immoo gaaffii kana yeroo isaan ifatti deebisan hin agarru jechuudha. Haa ta'u malee weebsaayitii mistira namoota baay'ee gadi baasee jechuunis chaanaalee abbaa barbaadanii seerchii gochuu qofaanii waa'ee chaanaalii sanaa guutummaatti diiteelii daataa guutummaatti kan isinitti agarsiisu jechuudha. Meeqattu kaffalamaa fi ji'a meeqa argata chaanaaliin kun ergii hojii jalqabee qarshii meeqa akka argate yookiin immoo birrii meeqa akka kaffalamee fi viidiyoo meeqa akka aploodii godhee gireediin chaanaalii sanaa maal akka ta'e guutummaa guutuutti diiteelii kan isinitti agarsiisu weebsaayitii kanan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa waa'ee yuutuubii gaafa kaa'umnu namoonni yuutuubii hojjechuudhaaf karoora qabdan gara fuulduraatti akkasuma waa'ee yuutuubii baruudhaaf namoonni barbaadan yoo jiraatanii yuutuubiin gabaabaatti waa'ee yuutuubii walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa yuutuubiin kaffaltii jalqabuudhaaf haaldureewwan muraasa qaba jechuudha. Kaffaltii jalqabuudhaaf haaldureewwan jalqabaa keessaa tokko sabiskiraayiberiin 500 fi isaa ol qabaachuu qaba jechuudha. Kanaan dura 1,000 ture inni kuni bara 2023 keessa garuu yuutuub kaampaaniin seera haala baasuudhaan gara 500tti gadi buusee jira jechuudha. Sabiskiraaberii 500 fi woochaa horii immoo 3,000 fi isaa ol jechuudha waggaa tokko keessatti. Inni kuni woochaa horiin kan inni lakkaa'amu kan waggaa tokko keessatti jechuudha. So namoonni baay'een isa kana woochaa horii viiyuu fakkeessanii ilaalu viiyuu itti fakkaata namoota baay'eetti garuu viiyuu utuu hin taane woochaa horii sa'aatiiwwan 3,000 yuutuub irratti daawwatamuu qaba jechuudha. Viidiyoo isin upload gootan waggaa tokko keessatti sa'aatii 3,000 fi isaa ol yoo daawwatame sa'aatii sanaa ka'eetu yookiin immoo haaldureewwan kun nama 500 fi sabiskiraaberii 500 fi isaa olii fi akkasuma woochaa horii sa'aatii 3,000 fi isaa ol yoo qabaattan kaffaltiin eegala jechuudha. Inni kun maaliif isin gargaara? Kaffaltiin akka chaanaalii sanaaf jalqabamuu fi haaldureewwan jalqabate jechuudha. Inni kan biraan immoo yuutuub shoortii yookiin immoo viidiyoowwan sekendii 60 yuutuub irratti argitanitu yuutuub shoortiin yookiin immoo viidiyoowwan gaggabaaboon kun woochaa horiitu hin taane viiyuu miliyoona 10 fi isaa ol yoo qabaatan kan chaanaalii sanaa ammas kaffaltii jalqabuu ni danda'a jechuudha. Egaa inni kun chaanaalii sanaaf kaffaltiin akka jalqabamuuf kan gargaaru yeroo ta'u, kaffaltiin kaffalamu kun garuu chaanaaliidha chaanaalitti garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaan kunis wantoota lama irratti hundaa'a. Wantoota lamaan kun inni jalqabaa koontentii viidiyoo sana irratti hojjetamu. Viidiyoo yookiin immoo koontentii chaanaala sana irratti hojjetamu jechuudha. Akkas jechuunis koontentii viidiyoo chaanaalii sana irratti poostii ta'uudha jechuudha. Akkas jechuunis fakkeenyaaf koontentii waa'ee biizineesii haasa'u yookiin immoo viidiyoowwan waa'ee biizineesii wal qabatan kanneen akka onlaayin joobii biizineesii wajjin kan wal qabatan yoo ta'anii viidiyoo sana akka kanii onlaayin joobii yookiin immoo viidiyoowwan biizineesii wajjin wal qabatanii fi viidiyoowwan riyakshinii yookiin immoo viidiyoowwan qaldiiwwan garaagaraa wal qabatan waan akka piraankii fa'aa ta'uu danda'a, waan akka riyaakshinii ta'uu danda'a. Viidiyoowwan akkas akkasiitii fi viidiyoowwan biizineesii wajjin wal qabatanii garaagarummaa qabu jechuudha. So inni kun koontentii yeroo ta'u, inni kan biraan immoo lookeeshinii viiwerii keenyaati yookiin immoo namoonni viidiyoo keenya daawwatanii lookeeshinii isaanii eessa akka ta'e yuutuubiin sirriitti beeka jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf lookeeshiniin namoota viidiyoo kana daawwataa jiranii baay'inaan Itoophiyaa keessa yoo ta'ee fi akkasuma viiyuu wal fakkaataa immoo biyyoota guddatan kanneen akka biyyoota Awurooppaa, biyyoota akka Ameerikaa fa'aa yoo ta'anii kaffaltiin isaanii garaagara jechuudha. Gara kontentiitti gaafa deebinu viidiyoowwan kontentii isaanii biizineesii wajjin wal qabatanii onlaayin joobii wal qabatanii kaffaltiin isaanii kan riyaakshinii kan koomedii yookiin immoo qaldiiwwan garaagaraa ni caala jechuudha kaffaltii isaa. Yooma viiyuun isaa wal qixxeete yooma sabiskiraayiberiin chaanaalota sanaa wal qixxeete iyyuu inni biizineesii wajjin wal qabatu viidiyoon biizineesii wajjin wal qabatu kaffaltiin isaa in caala jechuudha. Sababni isaa kaampaanoonni gaafa piroodaaktii isaanii piroomoot gochuu barbaadanii namoota qaldii ilaalan namoota riyaakshinii garaagaraa daawwatan irratti piroomoot gochuurraa namoonni waa'ee biizineesii barbaadanii viidiyoo biizineesii tokko daawwatanii baay'inni isaanii yoo gadi bu'eeyyuu namoonni sun potenshaal kastamariidha jedhanii waa yaadanii fi piroodaaktii isaanii namoota waa'ee biizineesii daawwatan irratti piroomoot gochuu barbaadu jechuudha. Kanaaf
kaffaltiin isaas hammanuma wal caala jechuudha. Yooma viyuunsaa hamma reakshinii gahuudhaa yoo baate iyyuu kaffaltiin isaa caaluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo lookeeshinii irratti kan hundaa'uu fi fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Namoonni lookeeshiniin isaanii Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa tokko tokko keessa ta'ee ammas piroodaaktii sana bituu hin danda'an yookiin immoo potenshaal kaastaamarii miti jedhanii waan yaadanii fi piroodaaktii isaanii piroomoot gochuu hin barbaadan jechuudha. Piroodaaktii isaanii eessatti tokkoffaa piroodaaktiin sun biyya sana keessatti argamuu dhiisuu danda'a. Inni kan biraan immoo yooma argamiyyuu namoonni kun ga'umsa qabu jedhanii waan hin yaadnee fi piroodaaktii isaanii biyyoota guddatan keessatti piroomoot gochuu barbaadu jechuudha. Kanaaf kaffaltiin isaallee ammanuma wal caala jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een argitaniitu yoo ta'e VPN banaati viidiyoo keenya daawwadhaa isin jiru. VPN banuuni namni viidiyoo sana daawwataa jiru akka wanta biyyoota Awurooppaa keessa taa'ee daawwataa jirutti waan lakkaa'amuufi fi viiweriin nama sanaa akka wanta lookeeshiniin isaa Awurooppaa yookiin Ameerikaa keessa ta'etti lakkaa'amaaf jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kan isaanii VPN bananii akka viidiyoon isaanii daawwatamuuf kan isaan barbaadan jechuudha. Anumallee VPN bantanii yoo viidiyoo kan daawwatan rakkoo qabu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Gabaabaatti waa'een kaffaltii yuutuubiidha jechuudha. Gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. Namoonni yuutuubii jalqabuudhaaf yookiin immoo hojjechuudhaaf riiserchii hojjechaa jirtan yoo jiraatanii viidiyoon kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf gabaabaatti waa'een kaffaltii yuutuubii kana fakkaata jechuudha. Egaa gara yaadan jalqaba isinii kaasetti yeroo deebinu weebsaayitiin isinitti agarsiisu weebsaayitii biyya Ameerikaa yeroo ta'u analaayiziksii sooshaal miidiyaa guutummaatti kan hojjetu yuutuubii, Instaagiraamii, Feesbuukii, Liinkidiinii, Tiiktookii dabalatee analaayiziksii sooshaal miidiyaa kan hojjetu yeroo ta'u keessumaa immoo yuutuubii caalchisee kan hojjetu jechuudha. Waa'ee yuutuubii diteelii kan isinitti agarsiisu jechuudha. Asirratti wanti isinirraa eegamu weebsaayitii kana banuu qofaanii yuuzarneemii chaanaalii sana yookiin immoo maqaa chaanaalii sana galchuu qofaan diteelii waa'ee yuutuubii sana argachuu dandeessu jechuudha. As keessatti kan isin argattanii gireediin chaanaalii sanaa ni jiraata. Viidiyoon kun chaanaaliin kun bara meeqa akka baname hamma ammaatti viidiyoo meeqa akka aploodii godhee kaffaltiin isaa immoo ji'aan doolaara meeqa akka argatu waggaadhaan doolaara meeqa akka argatu laayif taayimii ergii baname ka'ee doolaarri meeqa akka kaffalamee fi guutummaa guutuutti kan isinitti agarsiisu jechuudha. Baatu isin joorsee wanta inni isinitti hin agarsiifne tokko hin jiru jechuudha. Egaa inni kun mistira namoota baay'ee kan gadi baasedha jechuudha. Ofii keessanii galtanii chaanaalii abbaa barbaadanii seerchii gochuudhaanii chaanaalii sun meeqa akka kaffalamaa fi jiru chaanaalii sanarra viidiyoo meeqa akka jiru gireediin chaanaalii sanaa maal akka ta'e guutummaatti baruu dandeessu jechuudha. Egaa kana mistira namaa beekuudhaaf otoo hin taane riiserchii hojjechaa namoonni jirtan isin gargaara jedhanii. Torbee lamaan darbe keessa yuutuuberii nuti baay'ee kabajnu yookiin immoo baay'ee irraa baranne waa'ee chaanaalii isaatii gadi fageenyaan nutti agarsiise yookiin immoo reeviiniyuu kaffaltiin isaa maal akka ta'e akkamittiin akka jijjiirama kanarra ga'e hunduma isaa nutti agarsiise jechuudha. Egaa wanti kun yookiin immoo akkaataan kaffaltii isaatii akkaataan nutti agarsiise yookiin immoo akkaataan nutti hin agarsiifne ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kallattiidhaan gara weebsaayitii sanaatti isin dabarsa jechuudha. Weebsaayitii kanaan bilbila keessan fayyadamtaniis namoonni PC fayyadamtaniis akka salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Kallattiidhaan gara weebsaayitii sanaatti isin dabarsa. Isa dura garuu viidiyoowwan akkasii barsiisoo ta'an argachuudhaa fi chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon kun immoo namoota baay'ee biraa akka ga'uu fi laayik gochuu hin dagatina isiniin jenna. Kallattiidhaan gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa weebsaayitii kana argachuudhaaf biroozarii kamiin iyyuu bilbila keessan irraa banachuudhaan sooshaal bileed inni seerchii goona jechuudha bilbila keenya irraa ilaaluudhaaf. Namoonni PC fayyadamtanis PC irraa sooshaal bileed jettanii seerchii gochuudhaan sooshaal bileedii kan jedhu kan jalqabarra jiru kana isiniifidha jechuudha. Isuma kiliik gochuudhaan gadi fageenya ilaaluudhaaf asirraa fakkeenyaaf yoo barbaaddanii deeskitoop saayitii irra kaawwachuudhaan sirriitti ilaaluu dandeessu. Kanaaf deeskitooppii saayitii irra kaa'achuudhaan akka kanattiin iddoo kanatti seerchi gootu jechuudha. Akkuma isin argitan weebsaayitiin kun erga isinii banee booddee karaa harka mirgaa seerchi booksii keessatti maqaa chaanaalii
erga weebsaayitiin kun isinii banee booddee erga weebsaayitiin kun isinii banee booddee maqaa chaanaalii baruu barbaaddanii seerchi gootu jechuudha. Salphaatti maqaa chaanaalii baruu barbaaddanii yookiin immoo ilaaluu barbaaddanii utuu hin dogoggoriin qubee utuu hin dogoggoriin akkanattiin seerchi gootu jechuudha. Fakkeenyaaf Itiiversi kan nu ilaalluu fi yeroo darbe isaaniiyyuu nutti agarsiisanii waan jiraniif diteelii waa'ee yuutuubii isaanii waa'ee akkaataa kaffaltii isaaniin viidiyoo hojjetanii waan turanii fi isaaniiyyuu nutti agarsiisanii waan turaniif rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf seerchi goona jechuudha. Akkuma isin argitan diteeliin waa'ee chaanaalii kanaa zirziriin isaa nu dhufeera jechuudha. Inni jalqabaa akkuma isin argitan piroofaayiliin isaa wanta chaanaalii isin seerchii gootan wajjin wal fakkaachuu qaba. Yoo chaanaaliin dogoggorri qubee jiraate inni iyyuu isiniin fidu. Kanaaf piroofaayiliin isaa kana fakkaata jechuudha. Maqaan chaanaalichaa Itiiverii kana fakkaata akkuma isin argitan. Viidiyoo sana upload godhan viidiyoo 80 jechuudha. Hamma ammaatti sabiskiraayiberiin isaanii 1,189 jechuudha. Viidiyoo viyuun isaanii miliyoona 6 fi 518 fi 777 akkuma isin argitanii kaantiriin yookiin immoo lookeeshiniin chaanaalichaa Gireet Biriteeniidhaaf banamee jira jechuudha. Chaanaal taayipii waan hundumasaa akkuma isin argitanii chaanaaliin kun kan inni baname April 17 2022 dha jechuudha. Almost waggaa lama jechuudha. Gireediin chaanaalii kanaa B'dha jechuudha. Sooshaal bileed raankii, sabiskiraayibii raankii, viidiyoo viyuu raankii, kaantirii raankii meeqaffaa irraa akka argamu guutummaatti isinitti agarsiisa jechuudha. Waa'ee chaanaalii kanaa kanaaf gadi bu'ee akkuma isin argitanii gara gadiitti maaltu jira lammaffaa irratti jechuudha. Zoomii gochuudhaan yoo isinitti agarsiisa akka kanattiin subscriber for the last 30 days kan jedhu. Chaanaaliin kun guyyoota 30 darban keessatti subscriberii 19,000 dabale jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Konteentii baay'ee gaarii hojjetu namatti tolu. Inni kan biraan gara kaffaltiitti yeroo dhufnu estimated monthly earningiin yookiin immoo ji'aan namni kun YouTube irraa kan inni argatu giddugaleessaan $250 hanga $4,000 jechuudha. $251 hanga 4,000 yeroo ta'u isa kana tilmaamaan namni kun ji'aan meeqa argata kan jedhu baruudhaa fi average isaa baafanna jechuudha. Kanaaf akkas jechuun 4,251 lamaaf irreetu ji'aan meeqa argata $2,150 jechuudha. Waggaadhaan immoo $3,000 hanga $48,000 jechuudha. $3,000 hanga $48,000 jechuun 48,300 jechuudha. Kanaaf ammas waggaadhaan giddugaleessaa meeqa argata kan jedhu baruudhaaf akkamittiin hubanna jechuudha. 3,000 eda'uu 48,300 walqixaa meeqa ta'a jechuudha. 51,300 jechuudha. 300 kana lamaaf irra jechuudha. 51,300 jechuun kanaaf giddugaleessaan chaanaalii kanarraa galiin argamu waggaadhaan $25,650 jechuudha. Kanaaf akka kanattiin argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon inni yookiin immoo tootaal viyuun viidiyoowwan chaanaalii kanarra jiranii guutummaatti jechuudha guyyoota 28 darban keessatti viyuu miliyoona 1.06 ilaalame jechuudha. Kanaaf diteelii gadi buutanii yoo ilaaluu barbaadanii fakkeenyaaf guyyaa sajjinas deet kan jedhu sabiskiraayiber kan jedhu viidiyoo viyuu kan jedhu estimated earning kan jedhu akkuma isin argitanii guyyaa guyyaadhaan chaanaalii sana irratti sabiskiraayiberiin meeqa akka dabalamaa dhufe viyuun viidiyoowwan chaanaalii sanaa guyyaatti meeqaan akka oolu sabiskiraayiberii meeqa akka dabalamu akkasuma tilmaamaan illee chaanaaliin kun guyyaatti meeqa akka hojjetu doolaara meeqa akka hojjetu isinitti bal'inaan isinitti agarsiisa jechuudha. Deelii aavereejiin akkuma isin argitan gara olii
guyyaa guyyaadhaan maal akka ta'e averejii isaa garuu garagariitti. Sabiskiraayibarii 634 jechuudha. Guyyaatti giddugaleessaan namoonni haaraan sabiskiraayibarii haaraan 634 chaanaalii kana sabiskiraayib godhu jechuudha. Torbaniin avereejiin 4,430 kan ta'anii chaanaalii kana sabiskiraayib godhu jechuudha giddugaleessaan torbee tokko keessatti. Viidiyoo viyuun akkuma isin argitanii gara garasiitti guyyaadhaan 33,521 yoo xinnaate viidiyoowwan chaanaalii kanarra jiranii namoota 33,521 ni daawwatamu jechuudha guyyaatti. Torbanitti immoo 234,647 daawwatamu jechuudha giddugaleessaan. Akkasuma guyyoota 30 darban keessatti giddugaleessaan sabiskiraayibarii namoonni 19,000 chaanaalii kana sabiskiraayib godhaniiru jechuudha. Chaanaalii baay'ee haalaan guddataa jirudha jechuudha. Kaffaltiin isaallee akkuma kana estimated earningiin giddugaleessaan guyyaatti $8 hanga $134 hojjechuu danda'a jechuudha. Torbaniin immoo $59 hanga $939 hojjechuu danda'a jechuudha. Akkasuma ji'aanii $251 isa sila hojjenna jechuudha. $251 hanga $4,000 hojjechuu danda'a jechuudha giddugaleessaan ji'atti. Kanaaf chaanaalii baay'ee namatti toludha jechuudha. Chaanaalii baay'ee guddataa jirudha. Kanaaf isinillee chaanaalota jiran akka kanatti wal bira qabuudhaan fakkeenyaaf iddoo kanatti dhuftanii chaanaalii kan biraa ilaaluu yoo barbaadanii iddoo kanatti dhuftanii maqaa chaanaalii sana galchuudhaan chaanaaliin kun fakkeenyaaf amma itibariin akkuma isin beektan chaanaalii waa'ee biizinesii wajjin wal qabatanii chaanaalii baay'ee koontentii bareedaa ta'ee poostii godhanidha jechuudha. Kanaaf akkuma kana chaanaaliiwwan akkasiitii fi chaanaalii riyaakshinii kan biraa yoo barbaadanii galchitanii wal bira qabdanii kaffaltiin isaa maal akka fakkaatu inni kam akka caalu ilaaluu dandeessu jechuudha afaan ofii keessanii. Kanaaf gabaabatti sooshaal bileediin kana fakkaata jechuudha. Akkasuma feesbuukii illee arguu barbaadanii tiiktookii arguu barbaadanii inistaagiraamii illee arguu barbaadanii akka kanattiin seerchii gochuu qofaanii akka kanattiin ilaaltu jechuudha. Kanaaf gabaabatti waa'een sooshaal bileediidha kana fakkaata. Mistira namoota baay'ee gadi baaseera jechuudha. Hankeenya akka seerchiin gooneef malee hankeenya akka kaffaltiin hin jalqabne. Kanaaf gabaabatti viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Akkasuma gara fuulduraatti chaanaalii kanarratti viidiyoowwan babbareedaa hojjechuudhaaf karoorsinee itti adeemaa waan jirruuf yoo sabiskiraayib nu gootan hin gaabbitan jechuudha. Sabiskiraayib nu godhaati. Akkasuma viidiyoo keenya immoo laayik godhaati. Nu hordofaa isiniin jennaa nagaadhaan tura.